sila beri tanah di human ko sila nagar muna malam ijana malal Hayya Rabbini fidhattee okay amma Rabbini birri ubbira qabdu kanaan yaalamte kan dhibee ati yaalamte hin dandeenye dhibee birriin kun yaalle yoo si fide atta goota birrii kan akam yani birriin yaalle maal no ko birriin yaalle anju ka ila miliyoonar meeqa jira ka birriin isa yaalle kanaafateef sigale babirratti makki birriin tamakkain birra laafisa birriin hindi maa hin dhufa ata birrii kana bira qaba borora kana ta'a borora sasirra jira malee siimti you know okay kaleessa gunfaana birrii kana deemee yaalamee jette gunfaana isa siqqeesse rabbi siqqeesse bagaa guddaa sitti fidin okay qabaatteef deemtee yaalamte dalagattee qabdaa fayyaa qabda alhamdulillah akkuma dalagattee qabdu akkuma fayyaa qabdu sanitti birriin kuni du'a na hambisa jettee itti makaamin birrii kana boroora kadheetii yaalama jettee obira keettetta no birriin quduusi bira jiru birrii kanaan yaalamtee hin dandeenye dhibee ati yaalamtee hin dandeenye rabbi dursuu ka qabdu birrii miti dursuu ka qabdu isa tokkicha kanu kalaqisan مار ربك يا خالق السماوات والأرض والشمس إن أمر ربي خالق السماوات أنا أفاسك يا ردورا وان جتة إلا يواد إبا مبريكنا يالما يو أنت كفت بريكنا يو of course yes بريكنا يالم بريكنا وان برباد قرد غارو يو ربي جدي مالي يو نينجن برين سبرا جتو تكا يوسف فيد تكا أكمل تنفيني ربو فيانا كني درجة جرامي أكمل ربي اتفايد مو ربنا كني بري إني ما تفايد فدا إني ما تفايد السلام عليكم أم فكنا سلاك كيتي تيو السلام وردي والله أسو بريدة أسو جرتني خيستي أسو إني خنكي خبودا كنا تيتو من حسيني فاطمة اللي والبينا يعني علمنا ما بري متي بري نبدأ دبدين برين سنفاي سنة تجرا بري لما يصير الكعب دخون يو دبدين كل قدة تفيده يعني قباتي سبا في نما يفي خدته وانرانو لمنه يو يصير إنك بانه له فاميلي له خدتكم خدتهم تيتي على ما جو فاطمة سيجلي لكن أنتم فرسين أنت ربي أنتني جبتوا نتين فيدو لكي هاسوني خنكي لكي متيجا هاسوني خنكي nama dhukkubsate tokko moggaa teessee birrii as baastee birrii haga boorsaa sabasabdisan garsiistee an birrii kanan abdadhee birrii kiyya dhugaadha ilmi namaa dalagatee dhuma kaayyataa birriin dhumtuudha sii galee namni ilma namaa ta'e kamiyyuu kan rakkanne jireenya fiitiif iyyaanne hin jiru maallaqa waliin kaayyanne hin jiru namni gubbarra taphatee kofalee uffatee akka fadhatee kuni yaani keessisaa qulqullu ati amma birrii boorsaan as baastee garsiistee dalagaa dhiisu no dalagaa dhiisuu miti amma ati fakkeenya birrii amma boorsaa kaayyette kana kaayyette biyya namaatiin jiraniin dhukkubsadhaa birriin tun na fayyaddi jettee kaayyettee birriin kun yoo si hanqate dhukkuba biraa dhukkuba kana caaloo siftii fide birriin kun yoo si hanqate saba koo na gargaara fira keetirra dawwaltee maatii keetiin na gargaara birriin an kaayyadde sun narraa hanqatee jirti naa guutaan jettu سوني of jajjeebarati of hin jajiin gaa dhibdeetti لا هو بججني دفك يعني وانا أنا هجت إيه حاجة نجت إجرا كانوا في يالو رندا فكنا بدأ فدو بوردوتي هنجرا جراني كنا في بوردوتي هنجرا جراني وان كبنياتني وان كبن دم قراني هنجيسر نمني قافل على الدنيا تمرت الأفو هندو أبور هندو فكنا عن دنيا هنك أبا خلاص دنيا أنتي ناقوتي جرتي كنا فو بورمو هندو دنيا تي تنا فيت إيه دو نجرم سيغالي أكاد بياتكم فكنا غاف ربي فيانا كني غاف ربي فيانا كني سن الحمد لله إرا شكرت إرا ربي هي قالت قالت بريكي ولا ما ati bar akka ammas dhingada kasduku besani
Atis akkuma sabboontuu godhataan turre tiktok irraa akkuma feetitti caffaraan turre. Kana jechuun ishiinis birrii ol kaayyattee dhabuu isiitii miti bara. Dhuguu isii dhabuudha. Amma kaleessa gaafa na dhukkuu isaan dhaqee kinii kun har'a fayyaa qabu. Kinii fixadhe. Alhamdulillah rabbil alamin. Akkasiin ati samma silaa dhibdee kana caalaa sitti fide birriin si harka jirtutu sirraan dhumtu. Bileena akkamitti dhumtu. Maaliif lamni doona taaqeellesh ana dhukkuba. Ay sii miti. Warra miliyoona 3-4 qabu sabasabamee kadhatamee fi miliyoona meeqa gaafatamee biyya alaa deemee yaalama sii miti dhumtu injiin. Birri ati harkaa qabdu sun miliyoona takkaan goo. Meeqa birriin borsaa kasaa qabdu sun as baasime. Birri kudhan illee haa taatu eegadaf qotiyyaan fide. Bakka eega akkana hin jirre ati maaliif ilmi namaa akkasi fayyadutti hubadhu namni akkana fayyadutti amma as ba'anii rakkatanii Oromoo yoo kadhattee rakkoon qabu. Lakki dhageeffadhu ani namni illee nan fayyadu namni illee nan gargaarinaa naamin jedhaan jiru. Namni naa kennullee ka godhe rabbi mammi kinaataa miti beela'ee garakkadhee kadhadhe. Okay, an beela'ee garakkadhe tiyyaa bichaa quufee bula jechuun qaban. Rakkataa na biraallee quufsuu qaba. Dura ofii quufuu qabda ka nama kennuudhaan. Haraa makaa dura ofii quufee isa quufsaa hin ta'u. Rakkataa kiyya wajjin ukkulii nyaadhee ukkulii quufa malee. Waan nama ajaa'ibu keessa shari'ama keenya keessattiyyuu yoo ofii quuftan ani yoo ofii bareedee ama fakkeenya ufa gabeessa yoo si nyaachise rabbiin an na gaafata. Uffata ciccitaa uffata si uffise rabbiin na gaafata. Akkasiin ilaalii jedhe qixxee anamma rabbiin irraa jaalata. Of jaaladhee gasi si jaalachuu danda'a. Yoo lubbuun jiraadhe si gargaara. Kadhadhee ofii kiyyaa ittiin quufee ofii kiyyaa ittiin fayyee na bira dhibamaan utuu jiru itti cadhisaa miti. Ukkulii deemaa kimbeetii isallee yaala anallee yaala. Maaf kadhadhee. Okkoo dura si guuteetti kamaama akkamitoo si guutii namaa gargaaruu dandeetta gaafin keessanii bara. Amma indoom ana jirii baay'ee argadha. Maaf kadhadhee rakkataallee gargaaraara jechuudha. Anillee hojjettee immoo silaa gargaarte kana caalaa jireenya dachaadha. Fayyaa dhabe kaa hojjedhee gargaaruuf fayyaa dhabe namni tokko yoo fayyaa hin qabaanne kadhatus min chiggiraalle hatu manna anam akkana fayyaa dhabe ka hatee manna kadhachuu kana wayya maal taate hatee nama boochisuu manna nama rakkisuu manna. Gaafa rabbi fayyaa sii kennitan maa ittiin dalagatiin jedhee rabbillee nama gaafata bara. Inte gaafa fayyaa qabe san taadasi kadhataa asiin ba'e situ na qallabaa asiin ba'e dalagataatii mikaa asiin ba'e. Situ na jiraachisaa asiin ba'e uummata na jiraachisaa asiin ba'e gaafa fayyaa qabu gaafa akka dalagadhee of danda'ee na fakkaata qibrirri jedhaa ka shakkatti jedhaa hudduu kiyya achi dhiibee borci kiyyaa dhiibee ka fanxarre jedhaa jiraadhe dalagadheeti na fakkaata quufni narra dha'ee amma dhabeen rakka. Akkoo bar waan ol kaa'ataniitu bara har'a silaa nama fayyada. Ati uf bicha yaadda kaasaniif ol kaa'atta an uf bicha yaadu nama meeqa faamilii meeqa gargaaraan. Faamilii mal gargaaraa rabbi ilaale yoo barakaa keessa sii godhe uummati xiqqoo sii guddatti. Giddee taate salfish ta'uu hin qabdu birrii hundaa kumaa nyaatuu hin qabdu. Alhamdulillah barakaa keessa naa ka'ee faamilii kiyya gargaare kan naannoo kiyyaallee meeqa gargaare barakaa keessa naa ka'ee isokee ani ufiif hin jiraadhu na laali ufiif hin jiraadhu faamilii kiyyaa fi rakkataa nu ollaa jiru meeqa isaaniitiif jiraadha. Sigalee an ofii kiyyaa akkana godhadha hidhee hiyyaa. Tattaqqamatu rakkataa naa quufu beeksisni kiyyaa haa nyaatee dhugu isaan achi beelaa jiraata anasitti ofii kiyyaa yoo qabadhe amma dhibame algaarra jiru utuu isaan hin nyaatin utuu isaan hin kennin ofii kiyyaa qabadhe asii yoo du'e yoo qabadhe atta ta'a birriin sun hin bada. Kanaafu an qabannaan hin kuunu yoo dhabe dammoo kaatee man ndamaannim mootichee kan misarqannaa kanama boochisee manna sixuun jedhee kadhachuu wayya min huun ishaadha. Wallahi sirrii dhugaa jettee yaa wannaati wannuma hojjetteetu dachaa ittiin bashannanaa cidhana waaman deemaa mataa aynata kudhaniidhaa ta'a uffata akka fedhe uffata ijji gaaraa kun na hafu wantuun qabdu turteedha kasanama san gabaabsuu qabatu. Lubbu maa qabadhete inti akka ciise kana uduu hafeoo atta ta'a birriin sun boru na xaqqama. Si xaqqama. Yoo du'e na xaqqama. Akkamitti hin xaqqamne intini reeffa deebisuu hin ta'a ብዙ ነገር ይሰራል እኮ አንቺ ብር የምታስቀምጪው አናም